goru lama yoo jiraate sana keessaa yeroo barataa taanu karaa isa dhumaa kana fayyadamnaa jechuudha. Yeroo hundumaayyuu isa mirga keenyarra jiru isa dhumaa kana fayyadamnaa jechuudha. Akkuma isin argitan karaan kun amma lamanuu mirgatti goraa. Kan nuti fayyadamnu isa dhumarra jiru harka mirgaa kana jechuudha. Yoo ammoo fuuldura keenya osoo jirru namtichi yookiin shufeerri kan keenya yookiin immoo namtichi nu qormaatu karaa itti aanu irratti amma mirgatti gori, karaa itti aanu irratti immoo bitaatti gorii yoo nuun jedhe immoo karaa mirgaa lamman jiran sana keessaa isa bitaarra jiru sana qabannaa jechuudha. Maaliifi akka xiqqoo deemne yookiin meetira 500 yookiin kiiloomeetira 1 booda gatii bitaatti gorruu fi maal gochuu qabnaa? Isa dhumaa sana qabannaa jechuudha. Isa keenya bitaarra jiru. Yoo inni immoo calluma nuun jedheetuma karaa kana mirgatti gori yoo nuun jedhe nuti maal goonaa? Isa mirgaatti goru karaa isa harka keenya mirgaarra jiru qabannaa jechuudha.